kutaa sagalee kutaa kudha lamaa barattoonni keenya qabaratan afaan Ingiliffaatiin qormaanni afaan Ingiliffaatiin garuu afaan Ingilishii sanuu hubachuu hin danda'anii akkami qormaata dabranii naan jette qormaata kutaa kudha lamaa kana. Gaafii dhugaati garuu reefu hoggaa Dr. Taaraan haasoftu afaan Ingiliffaan hoggaa haasoftu ergaa isii akkaataa itti isin hubattan hoggaan laalu iddoowwan biraarraa dandeettiin Ingilish hubachuudhaa keessan hedduu fooyya'aa ta'uu hubate. Kanaaf kun waan gaariidha. Garuu san caalaa wanti isin hin jiru keessattuu barattoonni carraa qabdan kutaa 9 kutaa 10 kutaa 10 akka jirtan Ingilishii keessan fooyyessuu irratti hedduu tattaafadha. Irra hedduun barattoonni qabxii kutaa 12 garaagarummaa akka fidu understanding the question is half of the answer ja Albert Einstein. Gaafiin takka maal akka isin gaafatan yoo hubattan gaafii san deebisuudhaaf walakkaa isaa hubattan jechuudha. Gaafiin fedhu baayoloojii ta'a, fiiziksii ta'a, sabjektii fedhe immoo Ingilishiin maatar godha. Kanaaf ani Ingilishii irratti hedduu fookasii qabna. Magaalaa Baabbilee wanti adda godhu irra hedduu Ingilish laanguweejiin ni baratama. Garuu qaraata irratti Ingilishiin isin fayyadu it's not only English spoken qofaa miti. Dandeettii dubbisuu dubbiftee waan tokko hubachuu comprehend godhuu dandeessaa yoo jiru sun maatar ni godha. Namni tokko Ingilishii hanga fedhe danda'ee dubbachuu danda'ee yoo garuu barreessuu fi dubbisuu hin dandeenye nama afaan Oromoo dubbachuu malee dubbisuu fi barreessuu hin dandeenye numaa garaagarummaa qabaatu hoggaa gara akaadaamii dhufne. Saniif afaan Ingilishii barreessuu dubbisuu fi waan san hedduu shaakalaa waan jiru qaba.